Harka fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoota madda walaa buutuuf hundi keessanuu baga nagaa taatan. Gaaras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo irraa keessatti waan baay'ee gaarii ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis maal seetanii daataa moobaayilii keenya yookiin daataa bilbila keenyaa akkamitti qusachuu dandeenya ka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Jalqabarra namoonni chaanal kiyya haaraa jirtan baga nagaan dhuftan chaanal kiyya subscribe godhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhuun akkasuma hiriyoota keessaniifis share godhuu hin dagatinaa jechuudha. Egaa daataa keenya bilbila irratti namoonni hedduun kan daataa ja'a kan guuttatantu jiru. Akkasuma immoo daataa kana akkamitti osoo ji'an geenye namoonni hedduun kan fixuu jiru jechuudha. Daataan kun akkamitti qusachuu dandeenya ka jedhu appilikeeshina tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe. Aappiin kun Google Play Store keessatti argama. Google Play Store keessa galuun gubbaa kanarratti maal jettanii barreessitu data saving app by Google ka jedhu kana haala kanaan isinii baha jechuudha. Namoota miliyoona 10 oltu download godhe aappii baay'ee gaarii ta'e tokko jechuudha. Iddoo install jedhu kanatti hidhanii download gootu jechuudha. Egaa haala kanaan download ta'uu eegalee jira. Kunoo haaluma argaa jirtan kanaan hanga aappichi download godhutti viidiyoo kana skip goona jechuudha. Walitti deebina. Egaa haala kanaan download ta'ee dhumee jira. Kunoo haala argaa jirtan kanaan download ta'aa jira. So hanga inni dhumuutti eegna jechuudha. Aappichi kun baay'ee kan gaarii ta'e tokkodha. Namoonni daataa fayyadamtan gabbuutanii irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. So haala kanaan erga download goonee kaanee open jenna. Erga open jennee jalqabarraa haala kanaan yoo nuu bahe continue kan jedhu kanarratti tuqna. Allow ka jedhu iddoo kanarratti tuqna. Egas booda open usage access ka jedhu kana ni tuqna. Egas booda as keessa iddoo kana soquudhaan maqaasaa kun haala kana argaa jirtan kanaan asirratti tuqne. Egas booda asirratti achi tuqna jechuudha. Egaa haala kanaan nuu bana jechuudha. Fuulli isaa haala kanaan jira. Isin immoo iddoo set up data saver ka jedhu kana ni banna. Akkasuma ammas allow ta jettu kan jalaa sanarratti tuqna. Inni kun akka VPN yookiin app VPN dha jechuudha. Appichi kuni VPN kana ni banna jechuudha. Haala kanaan okay goonee banna. Ammas irra deebiin open setting jedhee setting nu deebisa. Permission isa kanas banuu qabna jechuudha. So egaa haala kanaan nu banee ka'ee kunoo blocking mobile data for 64 jedha jechuudha. Kun haala kanaan aappiiwwan background dalagan kan data keenya fixan 64 block godhee jira jechuudha. Haala kanaan no hanguma banii kana keessatti jechuudha. Kun aappii data an hanga irraa fayyadamee jechuudha. Mobile data usage today kan jedhudha. Aappiin kun baay'ee kan gaarii ta'e tokkodha. Namoonni data fayyadamtan isa kana fayyadamaa jechuudha. Iddoo kanarratti namoonni wifi fayyadamtan immoo as track hotspot kan jedhu kanarratti tuqne. Fakkeenyaaf mee 50 asirra barreessine iddoo track hotspot jedhu kanatti jechuudha. Egaa haala kanaan tuqne kunoo tracking hotspot data usage jechuudha. Haala kanaan data keenya save goonee jirra jechuudha. So aappiin kun baay'ee gaarii kan ta'e tokkodha. Akkasuma immoo jala kana ol harkisuun iddoo kanarratti tuqna. Inni kun yoo banaa yookiin cufaa jiraate isa kanas banuu qabna jechuudha. Baay'ee aappiidhaan fakkeenyaaf YouTube, Google Play Store, Facebook akkasuma WhatsApp wantoota hedduu asirra jiran background kan dalagan ni cufa jechuudha. Block kan godhu jechuudha aappiin kuni. Egaa aappii kana gabbuufadhaa irraa fayyadamaa isin jedha. Daataa keessan qusachuu isin baay'ee tokko gaariidha. Namoonni channel kiyya subscribe godhan akkasuma marra deebi'ee channel kiyya subscribe godhaa isin jedha. Viidiyoon kun yoo isin tole like godhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isin jedha.